Ashama harka fuune hordoftoota kiyya qaalii kabajamoo daawwattoota fi hordoftoota YouTube chaanala Halima Orotuu welcome baga asirratti argamtanii hordoftoota kiyya warroonni na hordofaa jirtanii na jajjabeessitanii galatoomaa galanni keessan guddaa galanni keessan dachaa haa ta'u warroonni na osoo na ifatin na jajjabeessaa turtanii haamilee natti hortanii galatoomaa galanni keessan dachaa ta'u warroonni haarawaa taata YouTube chaanala kanaaf asuma YouTube channel kiyya dabalama maatii naaf ta'anillee maatii isinii ta'a egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karraan isinii qabadhee dhufe akkaataa intro viidiyoo YouTube keenya awwala yeroo seenan irra kaayatan maqaa fi suuraa irra kaayatanii jechuudha. YouTube awwala irra kaayanii isinitti argisiisuu fi aappii kana Play Store keessaa argattanii maqaa isaa barreessitanii jechuudha. Anamma shabakan kee dadhabaa waan ta'eef Play Store keessanii isinitti argisiisuu natti hin tolu. Yeroo biraa immoo isinitti argisiisaa akkamitti Play Store keessaa akkatti gadi buufatan warri beektan immoo maqaa isaa barreessitanii Play Store keessaa gadi buufattanii maqaan isaa isa kana intro viidiyoo jedha. Isa iddoo xiyyaa kan isin mul'ate dheetanii yaada iddoo xiyyaa kan jiru kana jechuudha. Ayyeen amma keessa seenee isinitti argisiisaa akkaataa itti fayyadama isaa akkamitti akka suuraa loogoo irra kaayatanii maqaa irra barreeffatanii YouTube akka kaayatan viidiyoo isaa hojjettanii mobaayilii keessan keessatti save godhattanii yeroo viidiyoo YouTube san gadhiisoodan akka awwala fuuldura kaayatan isinitti agarsiisaa jechuudha. Ayyee asumaan gama namaan gara viidiyootti dabarraa warroonni na jajjabeessa subscribe na godhaa turtan galatoomaa warroonni haaraa taatan asumaan asitti dabala maatii naaf ta'a isiniin jedha like share commentii itti roobsaa ayyee gama viidiyoo isin dabarsaa asumaan kabajamtoota fi hordoftoota YouTube channel kiyya haasaallee isinitti hin dheeressu ayyee amma viidiyoo kana keessa isinitti agarsiisa. Viidiyoon isa kana amma keessa seeneetiin jira isa kana jechuudha viidiyoon loogoo jedha kun asirratti iddoo xiyyaa kan argitanii bakka edit jedhu kana hin argitanii iddoo kanatti hidheetiin suuraa keenya irra galfannaa jechuudha. Suuraa keessan barbaadanii suuraa keessan irra kaayadhaa yookaan immoo maqaa YouTube keessanii qubee sadii olii aansitanii irra kaayattanii kan isinitti tole filadhaa. Nama qubee sadii walitti aanee kan jiru irra kaayachuu barbaada. Isin suuraa barbaadanii akka fedha keessan sun iddoo kanatti immoo maqaatu barraayaa iddoo xiyyaa kana jala isaa text is bakka jedhu tana bakka tanatti illee maqaa like share subscribe tu barreeffama kunoo isinitti mul'ata dheetanii yaada iddoo qalamaa kana gattu dheetanii maqaa keenya irra barreeffannaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya amma iddoo tana gattu hidna suuraa keenya irra kaayanna suuraa kiyya amma ka barbaade kan keessaa filadheetanii irra kaayadhaa. Keenan argitanii asuma akka argitan kanatti irra kaayadheetanii jira. Saayizii kun jala kana 11:34 32 6 19 ka jedhu iddoo xiyyaa kan argitanii iddoo xiyyaa kana irra keettanii 16 ka jedhu YouTubein 16 okay nama raayitii godha gubbaa kanatti raayitii goona kun nama irra kaayadheetanii jira edit jedha kun bakka reefii san irra kaayatanii jira suuraa kiyya ka barbaade jechuudha. Amma asumaan cinaa ka jiru kana kun bakkumaan suuraa irra kaayadhe kanaan cinaa kana bakka kana gattu hixaniitiin saayizii isaa qajeelfattanii akka geengootti isinii deebi'u jechuudha. Nama irra tuqeetiin jira kun kanneen kana keessaa roga free yoo feene roga freedha geengoo yoo feene geengoodha. Nama geengoo barbaada isin kanneen kana keessaa ka barbaadan irra kaayattanii ani haala geengoo ta'een barbaada akkanatti kunoo isa kanatti iddoo xiyyaa kana isin mul'ata dheetanii yaada isinillee fedha keessanii akkaataa feetan irra kaayachuu jechuudha. Nama isa kana irra kaayadheetanii jira irra gattuqee kana iddoo dan jettu tana kun gubbarra
iddoo xiyyaa kana addaan keessatti tuqxanii irra kaa'attanii ayyee nama kun irra kaa'adheetiniin jira. Akkuma argitan kanatti reefi roga afuridha. Amma immoo geengoo ta'eetiniin jira. Anoo edit bakka jedhu kana irra kaa'ateetiniin jira. Kunoo loogoon irra kaa'amee jira jechuudha. Haaluma kanaan loogoo yuutuubii keenya awwala irra isin yoo barbaaddan nashiidaa irra galfattanii barbaadan muuziqaa irra galfattanii yeroo awwalaa yoo hin barbaanne immoo sagalee isaatiin fayyadamtanii anamma muuziqaallee hin barbaanne nashiidaallee hin barbaanne sagalee isaatiin barbaade amma immoo maqaa kiyya asirratti barreessa. Maqaa kiyya barreessu amma asirratti isin mul'ata jedhanii yaada. Maqaa kiyya barreessa. Gara jalatti siqeetiniin amma maqaa kiyya barreessee geesseetiniin jira. Jalatti like, share, subscribe jedhee barreessa. Isin fedha keessanii welcome hordoftoota kiyya jettanii barreessuu dandeettanii. Anamma like, share jedheetumaan barreessa. Isin fedha keessanii waan barbaadan barreessuu dandeettanii bakka kanatti jechuudha. Anillee waan barbaade barreessa. Barreessa isinillee waan fedha keessanii jechuudha. An barreessatiniin jira ammoo waan barbaade. Isinillee barreessanii like, share, subscribe jedheetiniin barreessee jira. Amma bakka jalaa kanatti apply bakka jettu tana godha. Eega barreessee geesse apply bakka jettu tana tuqa. Bakka tana tuqxanii jechuudha. Eega maqaa keessan barreessitanii maqaa like, share, subscribe jettu tana barreessitanii loogoo suuraa keessanii irra galfattanii geessitanii apply bakka jettu tana tuqxanii jechuudha. Okay, nama tuqeetiniin jira kalaas. Haala kanaan taphataa maqaa yuutuubii keessanii irratti jechuudha. Haala kanaan isinii taphataa maqaa yuutuubii keessanii irratti. Egaa hordoftoota kiyya isinii galee jedheetiniin yaada. Haala kanaan yuutuubii keessanii irratti taphataa irra kaa'attanii jechuudha. Nama muuziqaa yookaan nashiidaa irra galfachuu yoo barbaadan Allahu akbar bakka tana tuqxanii nashiidaan baadiyyaa keessa jira. Isinillee akkuma san bakka muuziqaa ta'etan iddoo nashiidaa keessaa qabdan sanii isin geessa jechuudha. Isa kana ka barbaadan keessa filattanii irra kaa'attanii an amma hin barbaanne duubatti deebi'a hin barbaanne nama irra kaa'achuu kama isaa akka taphachiisu barbaade haala kanaan loogoo yuutuubii keessanii hojjettanii jechuudha. Amma yeroon kun yeroo azaanaati. Okay, amma kanaan Allahu akbar. Eega geessitanii immoo amma jala kanatti next jetti jala kanatti isii kana tuqxanii isii kana tuqaa next jalatti bakka kana tuqaa eega geesse amma save godhachuu fi gara gaalarii kennaa jechuudha. Bakka next export bakka jettu tana tuqaa. Kunaan amma haala kanaan save ta'ee jira. Egaa haala kanaan xumurree geessine immoo save godhannaa jechuudha. Akka gara gaalarii keenyaatti nu seenu yeroo yuutuubii viidiyoo qopheeffanne gadhiisuuf fuuldura kaa'achuu qofa haala kanaan yoo qophaa'e amma save godhannaa jechuudha. Iddoo xiyyaa sana tuqxanii save godhattan akka gara gaalarii keessanii isinii dhufuuf jechuudha. Nama save godhadhee jira. Haala kanaan viidiyoo intro irraa fayyadamtanii viidiyoo intro haaluma kanaan salphamatti hojjettanii yuutuubii keessan afoo kaa'achuu dandeettanii irraa fayyadamaa. Warroonni yuutuub chaanaala keenya jajjabeessaa turtan galatooma garan keessan dachaa ta'u warroonni haaroo taatan
akkuma viidiyoo seentanii like godhaa, daawwattanii ogeessanii immoo subscribe godhaa. Jajjabeessaa, anillee isin maatii isiniif ta'a. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti. Viidiyoo kana pilastoorii keessa gadi buufadhaa, itti fayyadamaa. Yoo isin hin galle immoo komentii jalatti barreessaa. Haala isinii dhibeen irra deebi'ee isiniif hima. Inshallah yeroo shabkaan kiyya hiilii qabaatetti immoo pilastoorii keessa akka itti barreessanii gadi buufattan isin agarsiisa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti hordoftoota kiyyaa nagaan naa turaa. Viidiyoo biraa bareeda qabadhee hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi daawwattoota kiyya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti naa turaa.